Caaltuu abbaa manaa kee waa akkam quba qabdaa? Gaaffii nama hedduuti. Ani beekan diisu jira. Reefullee dubbadee giseen jalqaba seenu. Abbaan manaa kiyyaa quban qaba, nagee qaba. Waa'ee isaa paablika godhee waa'ee kiyyaaf isaa dubbachuun nam feesisu. Kabarbaadaa jiranis sani waan ta'eef isaanin mari'adhee na rubnee mari'an. Of course. Amma isaanin mari'adhee biyya kaayiroon dhufu. Beera olii gaddeemtuu bultiif hin taatu jedhaniitu qabsoo irratti bananii jechuudha. Beerri olii gaddeemtu bultiidhaaf hin taatu. Amma suudiirraa gadi buuteetu osoo abbaa manaa hidhaa jiru gara kaayirootti darbitee. Suudiitti kan hamma kana hojjettewu waan isheen jijjiiramte hin agarree amma immoo gara kaayirootti darbitee waraana ajaa'iba tokko irratti bananiiru jechuudha. Mee koottaame waan macaaltuu balleessite haasofna. Balleessaa masheen balleessite haasofnaa jechuudha. Namni garuu laafumaa kee ufee mataasi dhukkubsachuudha. Jireenyi kan mataasi qollofurra atoo akkatti jiraattu abdee kan rakkatturra kan namni immoo dhufee sirratti waan arge odeessee sirratti viidiyoo dalagee jechaan taane siin jedhee kan jireenya sitti hadhaawwachiisu. Dhugaa waaqa namni kun nama dhibaba. Waanuma hin hoskisne haa hooqatu. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu? Nagaa keessanii akkam jirtu? Iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa beerri olii gaddeemtu bultiif hin taatu yeroo jedhan anis olii gaddeemaan ture waan ta'eef falmachuudhaan magaa. Dhugaa waaqa falmachuudhaan maa jechuudha. Namni jaallates olii gadi hin deemu, namni jaallate biyya tokko hin dhaqu, namni jaallate biyya isaa dhiisee hin deemu. Kanaafuu jechuudha. Amma tokko inni yoo jalqabne caaltuuf abbaa manaa ishii gaafa wal fuudhanii namoota ammaatiin hin mari'anne. Miti eenyuun illee wal mari'atanii gaa'ilan godhanne. Dura gara suudis yeroo dhaqan isheenis yeroo dhaqxee namoota amma afaan bananiin hin mari'anne. Ofiidhuma ishii dhaqxee achumatti gaa'ila godhatan. Bakka gaa'ila gaafa godhatanii miidiyaa irratti argine nunis akkuma nama miidiyaa irra jirutti cidha isaanii suuraa isaanii argine. Khalaas. Kana achi waan nu faana mari'atan hin qabanii waan Itoophiyaa taa'ii kaayiroon naqini waan jenne irratti murteessinu irratti dubbanus humaan qabnu. Yoo jajjabeessuu ta'e malee kan yoo yeroo isaan rakkatan jajjabeessuu fi yaada kennuufi ta'e malee maaliif deemte maaliif galte jechuun mirga namni tokkoyyuu irratti hin qabu jechuudha. Mucaa amma mirir godhanii gurraachessan jechuudha. Hundumtuu viidiyoo irratti dalaga dhalaa olii gaddeemtu jedhee suudiirraa buutee kaayiroo deemtee osoo abbaa manaan jiru akkas viidiyoo of waraabdee sirbitee maal taatee jedhu ishii maalaa gootu. Wanti afattee gadda haa teessu. Isheen kun nama dhabar. Nama erga taate immoo jiraachuu qabdi. Jiraachuuf immoo hojjechuu qabdi. Mucaan kun amma amata hamma kana of dandeessee Saawudii keessa jiraattee kaatee amma warra shirra teessee warri haa gargaaranii immoo golatti galtee warri haa qallaban immoo nama ofiin of jiraachisuu bare. Nama biyya akkasii guguddate keessa jiraachuu bare. Maal haa gootu sham mana hidhaa abbaa manaa ishee murteetti murtameeyyuu waggaa isa dhageessaniittu waggaa hamma kana ganaa fixata. Ishii hamma waggaa hamma kana fixatu maal gooti maal gochuu qabdi Itoophiyaa keessa teessee maal immoo hojjechuu qabdi as teessee mana hidhaa teessi qilintootti galteessa eeguu qabdi. Nama hidhame miti nama du'eeyyuu inni jiru hin jiraata. Yoo namni namarraa du'eeyyuu faana du'u namni faana du'u hin jiru namni faana du'es hin jiru. Kun immoo hidhaa jira hin baha. Dhiirri immoo alattis ta'e keessattis hinuma hidhamaa gaafa bahe immoo hin baha. Kun biyya keenyatti waggaa meeqa hidhamanii dhiirri hin bahu.
hamma dhiirri hidhametti moo haadha manaaf ijoolleen hojii isaanii idillee hin dhaabanii ijoollee yoo barumsa ta'e sin baratu haati manaa hojii hojjetti yoo ta'e sin hojjetti dhaqxee gaafatti guyyaa sagal fixatee mukala sin ba'a bakka yoo namni du'eeyyuu awwaalanii galanii midhaan nyaatu bara awwaalanii gaafa galan fuula dhiqatan harka dhiqatanii mulluudha midhaanis nama nyaachisa namni isa booda bakka zalaaqii jireenya keetti fufta. Mucaa maal godhe jettanii gurraachisitu dhugaa waaqatti darbitanii jechuudha nama dhibdu bara waan nama gashine keessa galanii jireenya nama borcanii baay'ee nama gaddisiisa namni keenya dhugaa. Ani sinin gaafadhamee isheen balleessaan ishii maalidha? Caaltuun waa'ee abbaa manaa ishiitiin wal qabatee jechuudha. Maal balleessite jettan? An akka kootti waan balleessite hin qabdu. Mucaan kun biyya keessatti bakka hin taanee fi biyya keessa jiraachuun hin taanee fi biyya keessa taa'uunis hin taanee fi even biyya keessa taa'uu moraaliyyuu hin qabdu. Mucaanii hamilees hin qabdu waan baay'eetu itti dhagahamaa. Waan baay'ee jechuudha waan baay'een waan itti dhagahamuu fi kaatee deemteetti. Erga deemtee immoo namni kaayyoo qabaa waan deemeef qabaa hojii hojjetachuuf deemaa bakka ittiin tolle bakka biyya keessa taa'uun. Itoophiyaa keessa yoo teessee abbaa manaa ishii maal fayyaddi? Mee Itoophiyaa keessa yoo teessee yoo olii gad deemuu baatte cal jettee hidhamtee teessee bu'aa isheen abbaa manaa ishiitii buustu mana hidhaa Saawudii keessatti maalidha? Erga Kaayiroo deemtee immoo maalidha waan isheen isa miitu? Maalidha kan isheen miitu? Guyyaa waaqni jedhee gaafa murtiisaa fixatee hin baha. Bakka yoo cimina ishiitiin dhaabbattee isa eegdee wal argu. Kalas nama du'e qofatu waliin argu. Nama du'e qofatu waliin argu. Wal argu. Kana achitti as teessee Itoophiyaa waan teesseef hamma humaa tokko isarraa ba'aa hin buusnetti yoo deemtee hojii ishii hojjetatte even hojii hojjetachuu miti sammuudhuma ishiiyyuu noormaalii yoo godhatte maal rakkoo qaba. Isheen amma mana hidhaa keessa turettu sammuun koo baay'ee na dhukkubaa ture jette. Bakka sammuun koo erga biyya dhufeeyyuu waa baay'ee iyya hin danda'u waca hin danda'u sammuun kiyya baay'ee na dhukkubaa ture gara ofitti deebi'uuf rakkachaan tureette. Namni kun yoo olii gad deeme biyya biraa deeme sammuu isaa sirreeffate maal rakkoo qaba. Moo as teessee Itoophiyaa ishee nama maraachitu keessa teessee haa maraattuudha. Kan isaan akka irratti ta'an dhugaa waaqa. Jireenya namaa keessa galanii morqu. Kaleessas isaantu wal fuudhee. Ammas immoo carraan kun isaanitti irra gaheetu hidhamee. Bakka maal rakkoo qabaree hin baha waan nagaa isaa godhu malee dhugaa waaqa maal rakkoo qaba. Nagauma haa ta'u malee hin baha. Mana hidhaa fi mana fincaanitti hin hafanisa jedhan hin beekani. Gaafa bahee immoo eessattuu wal argu. Feetu dhufuu dandeessi, feetu dhaquu danda'a haadha manaasaatti. Dhaabbattee cimtee isa yoo eegde jechuudha. Hamma kanan taanetti hamma waa biraa isa irratti hin dalagne hamma maqaasaa ofirraa hin kaasnetti eessallee deemtee dalagachuu dandeessi. Mucaan kun jechuudha ijoollee dhamooti. Ijoollummaa sirriitti qabdi. Ijoollummaa kanaan hidhamii gola keessa taa'ii achitti Itoophiyaa keessa eenyu danda'e taasi jammar dhugaa waaqa. Namni baay'een koo Itoophiyaa keessa kan taa'amu biyya namaatti galtee Itoophiyaa keessa kan teessu tokko abbaa manaa gaarii qabaattee abbaa manaan kee bakka akkati hin deemne yoo si godhe. Argitee akkati hin deemne akkati hin rakkanne akkati biyya namaa hin yaanne yoo si godhe gassi teessisee okay jettee teessa. Yookaan immoo hojii bareedaa tokko qabattee hojii mataa keetti ittiin sochootu qabattee haalli wal sii qixxaatee jireenya kee yoo itti fufte hin teessa. Kana ala humaa tokko hunkaan Itoophiyaa kee taa'uun namayyuu hin dhaabbachiisu fiigi si godha jireenya Itoophiyaa keessa. Ofii achi taa'anii ofii ruuzii nyaachaa ofii waan barbaadan nyaachaa akkam deemtee akkam dhuftee akkam baatee akkam galtee hin ulfaatu kun. Indee carraan akkanaatu isinirra ga'e isin immoo hin maraattu hundaa'u. Nama misirrumaa itoon fixinii sijjiinii keessa galee itoo carraan akkanaa isin quunname isin immoo maraattu iyyuuti mana hidhaa keessatti.
Isheenuu maraattee olte sammuun kiyya baay'ee na dhukkubaa ture. Erga biyyatti galeewu namarraa of adda baaseen qobaa taa'an ture. Waca waan akkasii sammuun koo dadhabaa tureetti. Kun baay'ee waan dhiphachaa turteef mana hidhaa keessatti jechuudha. Kanaafuu namni kun gara sammuu isaatti deebi'ee olii gad deemee bashannanee maal jedhee gara namummaa isaatti deebi'ee abbaa manaa ishee simbaa bakka. Waggaa muraasa eeguun immoo salphaadha. Biyya Arabaa keessa waggaa 10 taa'amamti, waggaa 12 taa'amamti, waggaa 7 taa'amamti mana Arabaa keessa. Ishee kana eeguun immoo baay'ee salphaadha. Waaqni nagaan isaa baasu malee sila faallasa jabeeffamuu qabdi turte. Jabaadhu humaa miti asittis jabaadhu waan hojjettu hojjedhu yoo waan mate waan hojjettus yoo ta'e waan processes yoo ta'e jabaadhu humaa miti sittin dhagahamiini abbaa manaan keessa hin baha garuu dubartii cimtuu ta'ii maqaa kee eeggadhu jedhamtee gorsamuu qabdi turte. Namni isaa garuu isuma waaqni afaan namaa kenna hangashin nama aarsu.